Jechaaf bakka itti godhi waa hunda qamar kiyya. Maaliif addunyaarra footoon viidiyoon addunyaarratti deemaa jirti. Oromiyaa mucaan reefuunis fuula kee addunyaan si arkaa jirti. Kanaafuu akkuma jalqabdan tana ijoollee jettan bakkaan godhi. Wanna san viidiyoo fiddee namaan dhageessisu sihi obboleessa kiyya dhugaadhaan sin jedha. Abshir. Namni khalaxee jette hayyee si fudhanne. Amma viidiyoo Muniiris akka delete godhu ni gaafanna. Nuti ilaale akka Oromootti akka bahaa Oromiyaatti arra salphanne. Isin waan xiqqaa ilaalta lubbuu namaa qofa osoo hin ta'in akka bahaa Oromiyaatti salphannee jirra arra. Taphaa miti kun addunyaadhaan sinjaa feesbuukii yoo ilaalte viidiyoon miliyoona irratti maramuu jirti addunyaa irratti. Akka salphatti ilaalina tasgabbawaati bakka kana dubbii tana ka hiikuu danda'u qamaraati nama guddaadha ijoolleedhaa miti dubbii tana bakka itti godhe obboleessa kiyya rabbii ji. Abshir Dr. Nuruddin kiyya galatoomii nama biraa asirraa fooloo na gaafadha keessaa naqun nama boru jechuu ijoolleen Riyaad deemtu amma Riyaad deemu jirti gizee ijoolleen Riyaad dhayitee sawwaan hin addawwale kunoo warratti guruppii miseenjiraan isin godhan isin dubbisiisa fudhattanii fudhanne bikka takkaa jechuu jawwaala keessa jiraanne. Isin geesse isin geesse kanammoo mucaa kana bira jiru ganama jechuu akkuma jaalibsaan jee viidiyoo mana banatee lakkoofsa kiyya ni qaba niin argaa fi haanaa dawwalu kuno kan nama kan akka haanaan jiru geesse mucaa miyyoo takkitti na biratti haftu obboleessi arraas boruus ana biraan quba qaba ana wajjin jira manni jechuu isaan hundaafuu ijoollee hundaafuu obboleeyyan akkasii karaa deemtu hin qabdu yoo namni karaan uffadda qabu jiru jiraate haa fudhatu. Ana siala haasawaa kabiraan kan hin qabu dogongorre nu falchaa dubbii tana keessan bulinaadha. Amar dubbii tana wanni riisaaje sirriidha. Haareyaa miti namni maallaqaan dubbiin maali wanni godhama nuti Ameerikaa jirra osoo hin ta'in wanni kun namni maallaqaan dabraa ni beena obboleessa kiyya garuu viidiyoo maranii osoo ilaalanii addunyaatti sun guddaa kanatti sanaaf bakka itti godhiinsin jechuudha galatoon. Okay, wanta kun gaafadha kamar yeroo takka OMN Munir keenya wanta kan ja'an qamariin waanuma Dr. Nuruddin jee kanarratti ijoollee keenya gurguraa fi bitaa kana maqaa nurraa dhiisa maaliif noolii asirraa hanqaasii deemtee kaja'u kanaa miti wanni isin jechuu feetan. So akkasitti nu diriirsaadha wanni qawween isin gaafate waanuma akkanaati afaantu akkana fakkaata. Please, maalif ana amma yooniin bakka takka irraa ka'ee bakka takka dhaqee raayitii kiyyaaf maallaqa kafaluun qabaa jechuudha. Ijoolleen tuni warra karaa kana nagaan akka isaan dabraniif maallaqa isaan irraa fudhatanii makiinaa isaaniitiifis kafalaniif isaaniitiifis wajala harkatanii jechuudha. Akkas na fakkaatte ani qeeroo. Akkas Aborashida qeeroo bakka kana riisa bakka kana clear godhe. Afaan kana sirreessa Harargee qofaatii miti kabiraatis kafalee akkanuma dabra akka nurratti dubbii tana adda baasa. Lammiileen godaansarra deeman hundinuu biyya keessa jiran biyya ifti dhalatte keessatti illee shufeeraaf hoggaa karaa deemtu konkolaachistotaaf jechuun bakka takka irraa bakka takkatti hoggaa imaltu kiisa keetii maallaqa baafattee kafaltee deemta yoo ati hin qabaanne nama hiriyaa keessa irraa kafalee deemu kuni biyya isin jirtan Ameerikatti illee bakka takka irraa bakka takkatti hoggaa imaltan maallaquma keessa ni imaltan warreen makiinaa konkolaataa ifii qabu konkolaataa ifiitiin deema dhugaan jiru kana. Risa badiin godhamtee ijoollee viidiyoo osoo argan ijoollee dubara tumuun badii guddaa. Inni nu fudhatu. 100% kun badii qofa osoo hin taane salphina keenya kanuu qamar qofa osoo hin taane salphina keenya hundaati. Ni salphanne wanni gabbaasee dhiisise doktor kana. Dubbiitti godhe obboleessa kiyya. Tanuman siin jaa. Galata. Hayyee yeroo takka qamar wanna na gootu ammaati. Baru ijoollee achi dhaquu isaan footoo naa ergaa je'ini. Footoo shanan sana ibsatti ergi ibsaan natti haa ergu bakka hanqasuma sirraa barbaada. Footoo shanan bahanii kuno ijoolleen akkana jennee viidiyoo si waraabna. Wanni tokko asirratti wanni isin hidhaamu na dhaggeeffadha. Wanni nuti aboo maaluma sana nama bilbilaa oola iskisii namni tokko tajaajilu. Wanni tokkoon isin hidhaama. Qoya miidhu qabadha. Wanni tokkoon isin hidhaama. Wanni ganda jaamu hin jiru. Dalaalli ganda hundaa ganduma isaan miidha. Takkichaa san yoo baasnee kasaaxilu taane gandi san nageeta. Namu ganda fi irraan deemu. Nama keenya kadararu fedhu kutaa fedhe haa ta'u saba fedhe haa ta'u ani hudduu duuba hin deebi'u
kanaan isin waada seen kutaa fedhe irraa haa ta'u nama shamara fi xisaafuu miidhu kan nama tumu gadi baasnee hanqa federaalatti hanqa godinatti saaxilla hin jiru wanni akkasii ganda san baraarte beekadhaa hin sodaatinaa kan dallaala ganda keetii saaxilte jechuun ganda kee najaa baaste jechuudha hattuu ganda keessii baaste jechuun ganda san najaa baaste jechuudha kana furadhaa. Kanan joo barbaada fitadde. Galatoomii Muniir akkuma amma jaame dubbiin dhumte qamarii dubbitti deebisnee jira. Ijoolleentu waa takka yoo taate waan takka yoo uumame qamartu fudhate. Akka nam tokko osoo ta'een akka bahaa Oromiyaatti si eegutti jirra. Akka bahaa Oromiyaatti kan akkasitti quba qabaadhuti bakka itti godhe. Akkuma jette taanu nu obboleessa bira geessee hunoo dhaggeeffadha. Kun mucaan immoo bakka sinjaan fiddee hunoo mucaan bakka inni deemu sitti hima ni goota. Tartiiba sangoonaan najaa baate obboleessa kiyya umrii dheeradhu ani bahe. Galatoma my brother my sister galatoma inshallah yoo rabbi jee jaalibsaa akkuma messenjera maadii walitti ergannee jiranaaf jaalibsaan amma guruppii walirra godheeni tartiibaan innummaan jechuu gaafatee isaan walumaan jechuu kana akkuma amma jaalibsaan jeessani. Akkeessa warri jirtan Dr. Nuruddin fi Freedom Fund follow nu deebisa waliin dubbanna wal qabaanna walitti deebinee walitti Hamza dhume jira ma video lammadaati jira Hamza dhume jira cufi Hamza fe gurbaa kan miciyoo reefuu san buloo godhee wanta jeessanu akkam gootan mudaa borooda ansan qaataa baramadu wanna godhu Dura kana fitan. Untu muramee jira. Untu muramee kan jiru. Ammallee micoon harkaa isaanii jirti hirmaa jechuudha. Maaltu dhumu? Harka isaa jiraattus harka isaa osoo hin taane amma harka keenya. Amma isaa harkaa bahanitti. Wajjina. Jaalabsaa wajjina. Harkaa hin qaba. Viidiyoon irra deebi'ee warabamuu asitti hafte. Yoo Irtaanis hin deemtu obboleessaan nutti kannate numaa dalagaa kaayuu deema. Joo fudhachuu barbaadan fudhaa. Nama obboleessi amaanaatti kannatee bira kaayate obboleessi san dhufee ani ittiin kannanne haanuun jiru. Mucioon amaanaa onan keenya haayettu deemuun fedha haanuun jettu mucioon abbaatee lakkii ani obboleessi kiyya amaanaatti nan kannanne yoo teessi ni dandeessi qamar. Hagas khalaas. Hagas dubbii immoo amma shaamee adeera tiruudhaaf. Dubbiin amma dhumtee jirti amma immoo wanni qamar harka jiru nu harka jirti jennee abdanna. Harka qabna harka keenya jirti oomani. Ayyee. Seddisne. Okay, ta'ee isaa cufne jennee barta taane kamiin godhaniin kaasa taanoo taanis fixadhaa. Tami. Taa gurbaa sanii baan tami. Qabaatti qabannee jira guyyaatti qabannee jira ibsaan hoggisee xumure booda guyyaa lammoo sadii booda. Akkanaaf san qamar walumaan wali dhumuuniir wali dhufnee feesbuukaan keessaa wali dhufneeti irraa dubbanna amma tana qamaruma faan ficcisiisaa hojjeetiin duraan ka'anii. Waliin jiranii. Isa baleeyyan kiyya dhiifama. Rabbi malee ilmi namaa hundinuu ni dogongoraa. Aboo teefitnee jirraan siinjiyaati teefitnee jirraa teetii miti rabboo dobboleessa kiyya. Kaasan jettoo quraana rabbiitii sii kakadhee bikka inni jiruun beekaa. Anaaf beekanuun hin beeka bakka inni jiru sanii duraan ijoolletti ergeetti bakka. Sanis fiduu ni dandeessa. Obsaa kaasa waan lubbuu namaatti dhaabbaa kaasa. Way teefitnee mi gurbaa san nuu fiduu ni dandeessa. Ani hin danda'u ani naaf inni wal hin beeknu garuu bakka keessaa bahigaa gurbaa san bakka san keessaa bahi kee fixannee mi kee waliin sanis tarkaan fira furonna bakka munirris tarkaan filaalee sarara furonna sanis yoo fiduu dandeenye ammaati qamar dhaggeeffadhu uleedhaan tumnee sirra sin dhorkine bar obbolummaa waliin dhufneeti walitti dhufnee bakka kanatti yakka keetis furattee ummata kee amboonfattee wajjin badii daleedeef dhiifama gabbaatee Oromoo gaafatte inni Oromoo tana maaliin caaleeti eessa Oromoo irraa tuffate kan jedhu uummata keenya dubbisu jirana fakkaata kanaaf ani isinii ol yoo kajootaa takka inni nu ol hin taane hiinee finnee isa agarsiifnaa jechuuf dubbatte Oromoon godhuu ni dandeessi kana sirrumatti godhuu ni dandeessi Oromoon cabsuus baysuus hidhuus jilbiinfachiisuus ni dandeessi. Boonti arraba isinii jennee diinaa wal waraanu jirra bara ibiddaan deemu jira. Quba qabdaa qaba. Ibiddaan deemu jira. Barii nama meeqa dabna lubbuu nama meeqatti wareegu jira. Nagee Oromoo Oromiyaa guutuutu warqa godhu jiru isiniif jecha yoo nuti kana akkana warra inni Tigree tan qaamne nama Tigree kanaan ijoollee meeqatti wareegamne ganama kana lubbuu ta'e itti rabu jira. Anillee baruu yoo wareegame maaltu beekama? Hin beekamu. Duun danda'a baruu.
والله maaliif jecha nagee ijoollee tana akkanatti isin bira dabarsine akkanatti isin jecha karaa kana akka dalagataniif kana godhu jirra. يبقى Kanaaf أبدي تيزن obboleeyyan kiyya ربي سناجرا تشوف ملة داتي ay ummata kana please ummata Oromoo kabajuun dirqama mucaa sana immoo Oromoo tuffatee gabbee jechuun gurbaan san gartee Oromoo inni maal ta'eef Oromoo tuffatichi taa'ee eessaan dalagachuu deemame eessaan dalagatame أحمد بانتنيمي ee Ahmad أحمد نافدا نافدا ريسا maqaan isaa eenyu asirraa dhabbee ofisan أحمد Kuno يودا kana guddisi ibsa guddisi boo kana kuno gurbani. أن كان بيخو أحمد شامي مو أنا رمسول ركون كبو وجين دلقو جرة وأنت كيتشو دو قرن نبليسي في زانيس Kanan نتينكا beetu ati. Kanan beetu guddisi kanan beetu ati. بيخون Obsaa Hussein maqaan isaa maal jaaniin ijoollee gaadullooti. Obsi kamari mo hamza kan wajja sojiro. أنا كمري Kamari nu ni beita akati beitu nasi hima. Guddisi Mashaame ijoollee ergenni. Fuula isaa gadheeressi guddisi gadheeressi guddisi. Obsi munir. Inni mashaame ijoollee erge. Fakkeenyaaf eenyuun an jette obsaadha maqaan isaa isinuma hojii jira. Ijoollummaan amma tufamte tunu isarraan dhufti isinitti. Sigalee inni amma nama yaman jiru. Isa kanaa miti bara himatame munir. Kana himate kana algaar jiru kana. Ijoolleen qaban No, kun algaar hin jiru Masha mas no cinda boleh. بسم الله amma shaameeti malee algaar jiru qaree basirraa nu biraa gabbuu eessan Akaje Waliin inni kanaa jira. miti inni kaje. Munir kana ni manne inni walumaa gala kana ni manne gurbaa maamma baantaami maamma san baantaami. Muniir nuti aaraanii jala yaanee bar ilaa gandaatti bar qabrii hundaa nama meeqa baafne bar waa kana qofaa miti kan durraa fi goone egaa wanni takka waan takka godhaniif muka tokko wanni dhaabanii firii isaa harkuudha. Amma bakka harkannee na fakkaatee firii dubbii harkannee kana hoggaan siin jedhu nuti ajajaati gabbaatee baafteenii qabrii hundaa baasu jirraan siin jee hanga gandaatti nu jalaa namne gala deemneetiin siin jee waa Amma hedduu obsaa tokko kana goonee akkam ture. goonaan jee bar dubbii obsaa tana naaf ibsaa kaa. Kanumaa walitti hidhaadha kaa dubbiin tarma keessa dubartiin jaa kalma tokko Kan malee obsaa miti bar gurbaan gana himataa ban nama ragaa ergadhu enneen ragaa ergatu qa. جانبسا Ammadin. Oh. Waay. أيه ترانا خنا أما شامت أسين كنا مسنجر الله فيديو بنيتي سيدا تدولة نبي إتامتي ينان إني بيخا ميو جتشو سيد تغنقران كيسا نكين أنجي ميو أما شامي جتشو جولة تو تغنقران كيسا نكمله جولة جتشو تا بنتون اتنا كمتس تا أما شامي تنفارة تيني فرطة وفسدين تنهجو تغنقران جولة تيجا كيسا نكي ليفا مبليان كي يبكا جولة دانا قافتما dhiifama waama hundaafuu deemtee jirti ammaas isiini inni waan godhe hin qabu ammaas irratti Amma lakki bar amma din baanu amma numa tuffatee gabbuu eessan ma jennu. obsaan amma shaameetiin isaan si fide ennaan ati ni beeyta obsaan jaalibsaan naan jennaaniin asin amma shaameet dawwalee beekadhu sani amma jechuu nakkanne innini isinumaa dogongoraan keessa naqee naan jee jechuu inni waan kana takka irraa quban qabu. Amma laal qamar keenya suma afaanitti namni hundi waan nuti haasofnu tana akka keenyatti hubachuu dhabuu danda'a. Hubachuus hin danda'u. Maaliif keessa beektoota qabdi wanti hundinuu si galtee amma tasanii asiin xumurra. Achiin fennee ammoo yoo ammoo mucaan amma Muniir keenya baase kuni kan gartee dubbii teessan tana keessa jiru taate muka jalaa ol koranii dubbuma teessan keessa goolabamti. Yoo himannaan biraa keessa irratti banamtee jiru taate tarkaanfii irra furanna. Hanganaan jaalibsaa yoo dogoggora dhiifama. Laakiin sirri jirta. Galatoomi. waa masirrii dubbatu jirta ati irrii isaan garee fuullee si dhaggeeffatu jira. Sirri jirtu gabaabaa. Akka gaariitti dhugaa keetti nuti hubata